Oromoon saboota gaanfa Afrikaa jiraatan keessaa saba heddummina qabu dachee uumamaan baay'ee badhaate qabuu fi uumamuma isaatiin gaaddisa qabeessa ulfaataa uummata ta'edha. Oromoon afaan, aadaa, afoola adda addaa, sirna waaqeffannaa, safuu fi safeeffannaa, akkaataa uffannaa, soorata yookaan nyaata gosa adda addaa qaba. Oromoon kabajaa fi sodaa waaqaatiin waan jiraatuuf jireenya waliinii keessatti wanneen raawwatu hunda gaaddisa aadaa jalatti ilaala. Wal kabajuun hangafummaa eegee jiraachuun sadarkaalee hawaasa hundaatti bakka guddaa kan qabudha. Aadaa uummatichaa boonsaa ta'e kana balleessuuf kallattii addaan dhiibbaan garaagaraa irra gahaa turus aadaa fi afaan isaa jiruu fi jireenya guyyaa guyyaa isaa keessatti kunuunsee hanga har'aatti turfachuu danda'ee jira. Uummanni Oromoo aadaa, seenaa fi afaan isaa akka hin guddanneef ifatti bahee akka hin beekamneef sirnoota gita bittaa darban keessaa cuuccaa fi gidiraan adda addaa irratti gaggeeffamaa turee jira. Kana irraan kan ka'es seenaan saboota addunyaa baay'een yommuu barreeffamu kan uummata Oromoo garuu akka hin barreeffamnee fi awwaalamee akka taasifamaa ture jira. Kan barreeffames yoo jiraate seenaa fi dhugaa jiru karaa mul'isuu danda'uun osoo hin taane irraa jallifamee karaa seenaa fi aadaa uummata Oromoo gadi qabuunii fi akkaataa gita bittootaaf tolutti qindaa'e kan barreeffamedha. Uummanni Oromoo kana ofirraa qolachuuf jecha wareegama kan hin jedhamne kaffalee walabummaa har'aa kanaaf bu'uura kaa'ee darbee jira. Ilma abbaa gadaa madda walaabuu akkuma seenaan isaa jallifamee karaa fedhii gita bittootaa guutuu danda'uun barreeffametti afaan saba bal'aa kan ta'e afaan Oromoos akka hin guddanne taasifamee turee jira. Afaan Oromoo afaan saba bal'aa ta'us akka hin guddanne afaan barnootaa, afaan hojii, sabquunnamtii walumaa galatti afaan barreeffamaa, saayinsii fi teknooloojii akka hin taane daangeffamee turuun isaa ragaaleen qabatamaa ta'an hedduun ni ibsu. Sabni kamuu aadaa, seenaa, eenyummaa, safuu fi duudhaa mataa isaa qaba. Afaan, aadaa, duudhaa fi hambaalee qabu kanneen fayyadamee eenyummaa ofii isaa ibsata. Uummata Oromoos wanti dhugaa kanarraa adda godhu hin jiru. Uummanni Oromoo akkuma dachee bal'oo qabu aadaa, seenaa, duudhaa fi hambaalee seenaa hedduu qaba. Aadaa, duudhaa fi safuu hordofuu kana ammoo durirraa eegalee hanga har'aatti dhalootatti kan dabarsaa jiru uummanni kun afoola fayyadameeti. Daawwattoota keenya qophiilee aadaa keenya har'aatiinis maalummaa fookiloorii fi damee isaa kan ta'e waa'ee afoolaa kan waliin ilaallu ta'a. Hanga xumuraatti nu faana turaan immoo affeerraa keenya. Hiika fookiloorii ilaalchisee hayyoonni dirree qorannoo kanarratti jiran hunda kan hirmaachisuu fi tokko taasisuu hin mul'atu. Kanarraa ka'uun qorattoonni dirree qorannoo kanaa hiika fookilooriif kennuu caalaa wantoota fookilooriin of keessatti hammatu irratti xiyyeeffachuun kan tarreessanidha. Fookilooriin aartii ta'ee wantoota akka oduu durii, mammaaksa, jechoota, faaruuwwan, qoricha adda addaa fi kan kana fakkaatan kan hammatuu fi afoolaan kan daddarbu ta'uu hubachiisa. Gama biraatiin hayyoonni fookiloorii yoo ibsan fookilooriin karaa al-idileetiin waa'ee addunyaa mataa ofii, hawaasichaa, amantii, aadaa, duudhaa ofii jechuun muuziqaa gochaan barsiifataan beekumsa waliin baratamu akka ta'e addeessanii jiru. Yaada hayyoota kanarraa ka'uun kan hubatamuu danda'u duudhaa karaa hawaasni dhalootatti bararraa baratti kan afaaniin daddarbee fi barsiifanni amantii aadaa kamiyyuu fookiloorii ta'uu isaati. Fookilooriin bal'inaan aadaa, amantii fi duudhaa hawaasichaa irratti kan hundaa'uu fi isaanumaan uumamee yeroo baay'ee afaaniin dhalootatti kan darbu ta'a jechuudha. Fookiloorii jechuun garee hawaasaa mala wal isaan fakkeessu qaban kan barates ta'e kan hin baratiin, kan baadiyyaas ta'e kan magaalaa kan walitti isaan hidhu jechuudha. Kana jechuun hawaasni kamiyyuu waan wal isaan fakkeessu kan qabanii fi hawaasni baratee fi hin baratiin akkasumas magaalaa fi baadiyyaan kan hin daangoofnedha jechuudha. Maalummaa fookiloorii ilaalchisee yaada hayyoota irraa ka'uun hubatamuu danda'u. Fookilooriin beekumsaa fi amantaa aadaa hawaasichaa
uummatichaa afaanii fi gochaan dhaloota irraa dhalootatti darbaa kan dhufee fi kan darbaa jiru fuuldurattis kan darbuu damee aadaa saba tokkoo ta'uu isaati. Faayidaan fooklooriin jiruu fi jireenya hawaasa tokkoo keessatti qabu ammoo hedduu akka ta'e beektonni ogbarruu adda addaa ni ibsu. Beektonni kunneen fooklooriin hawaasa tokkoo gama hawaasummaatiin, siyaasaatiin, aadaatiin, seenaatiin ilaalchisee faayidaa hedduu kan qabu ta'uu eeru. Fooklooriin dhaloota darbee fi kan ammaaf riqicha ta'ee wal qunnamsiisa. Kana jechuun hambaaleen bara durii turanii fi jiran dhaloota har'aatti agarsiisuun maalummaa uummatichaa kan har'aatiin walitti fidaa jechuudha. Fooklooriin madda ragaati. Kunis qorannoowwan aadaa, duudhaa fi haala uummata tokkoo keessatti bifa madda ragaatiin waan dhiyaatuuf uummata madda ragaa barreeffamaa hin qabneef madda qorannoo ta'ee fooklooriin ni tajaajila jechuudha. Kana malees fooklooriin uummata madda seenaa barreeffamaa qabu biratti akka meeshaa sirna siyaasaa, aartii, barnoota, dinagdee fi hawaasummaa keessatti ni tajaajila. Akkasumas gita qabsoo keessatti gahee olaanaa kan qabudha. Faayidaa fookiloorii ilaalchisee kanneen armaan olii irraa haa tarreeffaman malee kanneen waliin mormii fi naamusaa fi safuu wal barsiisuu, bashannansiisuu fi ooltee bultee guyyaa guyyaan mudannoo hawaasaa ibsuuf ooluu ni danda'a. Gosa fookiloorii ilaalchisuunis beektonni garaagaraa yoo ibsan fookilooriin firiiwwan gurguddoo afuritti akka qoodamudha. Isaanis afoola, barsiifata, hawaasaa, aartii hawaasaa, wantoota aadaa kan jedhaman ta'uu isaaniiti. Fookilooriin damee hedduu kan qabuu fi isaanis damee adda addaa kan of jalatti haammachuu danda'an ta'us hayyoonni garaagaraa kallattii garaagaraan ibsanii jiru. Isaanis aadaa hawaasaa, amantii hawaasaa, faaruu, oduu durii, mammaaksa, hibboo jechuun meeshaalee aadaa fi duudhaa hawaasaa afaaniin daddarbuun ittiin kan qoodamanidha jedhanis jiru. Hayyoonni gosawwan fookiloorii yommuu ilaalan fookiloriin hojii kalaqaa kan himamsaa afaaniitii fi gochaan akkasumas wantoota ijaan mul'atan kan hojiirra oolan har'as ta'e borus jiraachuu danda'an haammachuun akka danda'amu ibsanii jiru. Afoolli yookaan beekumtaan hawaasaa damee fookiloorii yoo ta'u calaqqee hawaasaati. Kanaaf immoo hawaasni haala jiruu fi jireenyaa, hawwii fi fedhii, gaddaa fi gammachuu, jaalalaaf jibba qabu afoolaan ibsataa jechuudha. Afoola ilaalchisuun abarraa nafaa akka ibsatti ammoo afoolli damee fookiloorii keessaa tokko ta'ee afaaniin dhaloota dhalootatti kan daddarbudha jedhee jira. Akka ibsa isaa kanaattis afoolli dhaloota dhalootatti kan lufu yookaan darbu ta'uu isaa hubachiisa. Kanaaf sabni kamiyyuu aadaa, duudhaa, seenaa fi sabuu qabu afoola fayyadamee waliif kan qaxxaamursu ta'uu hubanna. Dabalataan afoolli hawaasa kamiyyuu biratti rakkoo ibsachuu, furachuuf, gaddaa fi gammachuu qaban keessa darbuufillee furtuudha jedhama. Piroofeesar Asaffaa Jaallataa akka ibsetti ammoo afoolli Oromoo uumamaas kan haammatu ta'uu isaati. Akka uumama kaanii Oromoon jiruu fi jireenya guyyaa keessatti uumamaa waliin wal'aansoo wal qaba. Wal'aansoon sun araaraan walii galteen xumuramaa jedha. Sanda
Afoolli gosoota fookiloorii keessaa isa tokkodha. Maalummaa afoolaa ilaalchisee beektonni adda addaa haala garaa garaa irraa ka'uun hiika adda addaa kennaniifii jiru. Afoolli akkuma maqaa isaa himamsa afaaniin yookaan dubbiin dhaloota irraa dhalootatti kan daddarbu ta'uu isaa kan nama hubachiisudha. Afoolli ogummaa afaan irratti hundaa'uun raawwatamuu fi daddarbudha. Kana malee miidhaginni ogummaa kanaa kan irratti hundaa'u dandeettii ogummichi akka dhalatuu fi guddatuuf dirqama fudhatudha. Afoolli ogummaa afaanii yookaan dubbiidhaan dhaloota dhalootatti kan darbu ta'uu isaatu asirraa hubatama jechuudha. Walumaa galatti yaadayyoota kanarraa hubachuun kan danda'amu afoolli hambaa saba tokkoo ta'ee afaaniin dhaloota irraa dhalootatti kan darbu ta'uu isaa fi hiika afoolaa haala darbiinsaa amalaa fi faayidaa isaa irraa ka'uun ibsamudha jechuudha. Qabatamaanis afoolli kutaa fookiloorii keessaa akka gosa tokkootti kan fudhatamudha. Afoolli afaaniin kan dhiyaatu ta'ee aadaa, barsiifata, seenaa, safuu hawaasa tokkoo dhaloota dhalootatti kan darbu akka ta'etti dhiyeessa. Afoolli afaaniin kan darbu ta'ee wantoota akka mammaaksaa, af-seenaa, raagoo, af-walaloo, hibboo, durdurii, faaruwwanii fi kan kana fakkaatu akka of keessatti haammatullee qorattoonni ibsanii jiru. Bu'uuruma kanaan afoolli miidhagina gonfatee jechootaan qindaa'ee afaaniin kan dhiyaatu ta'uu hubachuun ni danda'ama. Gama biraatiin ammoo fooklooriin bu'uura barreeffamaa fi dubbii afaaniiti. Haala kanaan uummanni Oromoo baroota dheeraaf wantoota barreeffamaan jiran lafaa hin qabu ture. Haa ta'u malee afoola isaa dhimmoota jiruu fi jireenya isaa keessatti itti gargaaramaa ture jira. Walumaa galatti afoolli ibsituu aadaa fi calaqqistuu eenyummaa uummataati. Kunis kan agarsiisu afoola beekuun aadaa beekuu, aadaa beekuun immoo jiruuf jireenya dhuunfaa fi hawaasaa beekuudha jechuudhaan qorattoonni fookiloorii ibsanii jiru. Kanaaf afoolli beekumsaa fi amantii aadaa hawaasichaa jecha afaaniitiin dhaloota dhalootatti kan dabarfamus jechuun ni danda'ama. Afoolli gosa hedduu kan qabudha. Heddummina isaa irraa kan ka'e bakka tokkotti qoratanii waliin ga'uun rakkisaadha. Heddummina isaa irraa kan ka'es bakka tokkotti qoratanii waliin ga'uun rakkisaa akka ta'e qorattoonni fookiloorii ibsanii jiru. Kanaafuu afuula qorachuuf gosa gosaan qooduun barbaachisaa ta'uudha hayyoonni garaagaraa kan himan. Haa ta'u malee hayyoonni qoqqoodinsa afoolaa irratti yaada garaagaraa dhiyeessu. Haaluma kanaan afoolli dimshaashumatti karaa lamaan ilaalamuu kan danda'amu yoo ta'u, inni tokko kan nama hawwatan ta'anii dubbiidhaan yookaan hololaan kan darbanii fi inni lammataa ammoo bifa walaloo fi yeedaloodhaan dhiyaachuu kan danda'anidha. Gama biraatiin afoolli Afrikaa bifa muuziqaa fi do'iin gosoota fookiloorii raawwii jalaa galaan jechuun bakka sadiitti hayyoonni qoodan kan jiran yoo ta'u, sirbootaa fi jechoota raagoo fi kanneen cimina sammuu mul'isan ta'uudha. Bu'uura kanaan afoola bakka sadiitti qooduun dhiyaatee jira. Isaanis raagoo, qareeyyii fi af-walaloodha.
Akka yaada armaan olirraa hubachuun danda'ametti afoolli gosa gurguddoo lama haammachuu akka danda'udha. Gosoonni gurguddoo kunneenis afwalaloo fi afseenaa akka raagamtaa afseenaa durdurii yoo ta'u, afwalaloon immoo bifa muuziqaa qabatee afaaniin kan daddarbu ta'uu isaati. Afoolli hambaalee bara durii keessa turanii fi jiran dhaloota har'aatti agarsiisuun maalummaa uummatichaa walitti fida. Afoolli dhaloonni wanta duraan darbaa dhufanii fi amma kan uumaman ilaalcha yaadaa, fedhii fi miira isaa ittiin kuusanii dhaloota boruuf dabarsuun hojii daran guddaa ta'edha. Innis kan siyaasa darbee fi bulchiinsi isaa maal akka fakkaatu uummanni mammaaksaan, sirbaan, geerarsaan, oduu dureen sheekoo fi jechamaan dabarsuun barbaachisaadha. Afoolli wantoota barreeffaman dhalootatti darban osoo hin taane kuusaa afaaniin hambaalee uummataa bara darbee kan dhaloota ammaatiif dabarsudha. Waa'een afoolaa yommuu ka'u wanta biraafuu hin qabne keessaa inni tokko amala afoolaati. Akka hayyoonnii fi qorattoonni afoolaa irratti walii galuuf yaalanitti amaloonni afoolaa rubummaa, lufummaa, uummatummaa, jijjiiramummaa fi miidhagummaadha. Rubummaan ogafaan tokko akka lubbuu horatu taasisa. Namni tokko gocha ogafaan yoo raawwatu aadaa fi barsiifata hawaasichaa osoo hin dhiisin bareedina akka qabaatuuf ni kolfuu, ni sirbuu, ni dhiichisaa, ni utaalaa, ni fiigaa, dhaggeeffattoonni sagalee fi gochaan itti hirmaatu jechuudha. Afoolli gocha qaamaa fi sagaleetiin hawaasa Oromoo biratti haala duraa duubummaan kan adeemsifamudha. Hawaasni Oromoos afoola isaa wal duraa duubaan wal simsiisee miidhagina akka horatuuf nama hawwatu taasisee kan dhiyeessudha. Yaadni kun kan hubachiisu afoolli hojii yookaan gochaa gareen ta'uu isaati. Lufummaa yookaan daddarbuunis amaloota afoolaa keessaa isa tokkodha. Bifa ogafaaniin dhalootatti kan darbudha. Ogafaan bara kalaqame hanga har'aatti osoo daddarbuu har'a ga'ee jira. Yaadni kunis kan nama hubachiisu afoolli uummatummaan uumamee uummata yeroo sanaa qofa tajaajilee kan hin dhaabbannee fi gara dhaloota itti aanutti kan darbu ta'uu isaati. Uummatummaaniis amala afoolli qabu keessaa isa tokkodha. Afoolli qabeenyaa uummataa waan ta'eef akka kitaaba abbaan barreesse hin beekamnee fi dhuunfattummaa hin qabu. Uummatummaan amala afoolaa kanneen gurguddoo keessaa tokko yoo ta'u, amala garee fi hawaasummaa qaba. Yaadni kun kan hubachiisu afoollii fi hawaasni kan addaan hin baane ta'uusaa qorattoonni afoolas ibsanii jiru. Afoolli kalaqa dhala namaan haa uumamu malee kana baluuti jechuuf ragaan hin jiru. Kanaaf afoolli kan uummataati jechuudha. Sababuma kanaan amala uummatummaa qabaa jedhamee waamama. Afoolli yeroo baay'ee jijjiiramaaf kan saaxilamudha. Bu'uurri isaas hawaasni saayinsii fi teknooloojiin kan wal qabate afaan, seenaa fi aadaa isaanii akkuma jijjiiramaa deemu afoolli isaanis wajjin jijjiiramaa deemaa jechuudha. Miidhagummaan afoolli sun akkaataa miira ofiitti harkisuu fi dadammaqsuuf kan dhiyaatu ta'uu isaa agarsiisa. Yaadni kun kan ibsu haala afoolli sun miira namaa harkisuu fi dadammaqsuu danda'uun kan dhiyaatee fi miira namaa keessatti jechoota mimmiidhagoo nama kakaasu, nama gammachiisu qaama namaa keessatti waa uumuu danda'u jechuudha. Afoolli jiruu fi jireenya dhala namaa keessatti faayidaa olaanaa qaba. Afoolli kunneenis kan barsiisu, kan ibsu, miliqu, to'atuu fi cimsudha. Afoolli wantoota naannoo keenya jiran ibsuuf gargaara. Taateewwan ta'an hundaaf
ibsa kennaa. Gaaffilee naannoo keenyatti ka'aniifis deebii kennaa jechuudha. Afoolli aadaa seera, duudhaa fi haala uffannaa ni barsiisa. Amaloota fudhatama qaban barsiisaa jireenyaa keessatti jabaatanii akka hojjetaman tokkummaa qabaachuu, arjummaa fi naamusa barsiisuu keessatti illee ga'ee olaanaa kan qabudha. Gochoonni uummataan dhalootatti darban cimee akka darbuuf, akka hin bannee fi itti fufaniif faayidaan isaanii afoolaan ibsamaa jechuudha. Dabalataanis afoolatti fayyadamnee siyaasaa fi bulchiinsi uummatichaa maal akka fakkaatu ibsachuun kan danda'amu ta'uu isaati. Afoolli madda seenaa fi haala jireenya dhaloota darbee kan ibsu daawwitii aadaa saba tokkooti. Yaada kana irraa akka hubannutti hawaasni tokko madda dhaloota isaa haala ittiin wal hore hacuuccaa irra gahaa turee fi keessa jiru kan ittiin ibsatudha jechuudha. Dhaloonni har'aas maalummaa, ergaa, amaloota, faayidaa fi haala itti fayyadama fookiloorii fi afoolaa qorachuu, barsiisuu fi hubachiisuun dhalootaaf qabu qaban ergaa qophichaati. Torban mata duree leelloo aadaa biroon hanga walitti deebinutti nagaatti horaa bulaa deebanaa. Now